Hiriyaan kee dhugaa kan yeroo kamuu sirraan fagaannee jaarsa keetii jennaan miira keessa galtan waan sin beekuu qabdan takkatu jira. Yoo sin nama rabbii sodaatu hin filanne, yoo sin nama quraana rabbii fi hadiisa nabi Muhammad jala deemu hin filanne miidhamuu dandeessan. Namni rabbii sodaatu, namni quraanaaf hadiisa jala deemu garuu dubartiin kun akka amaanaa taate beekaa si jabeeffata, si miidhuu hin danda'u. Yoo sin nama gaarii hin filanne awwaanan sinii godhuu hin qabu. Ammallee waan sin beekuu qabdan takkatu jira. Yoo ilmi dhiiraa tokko sin miidhe ilma dhiiraa hunda maqaan balleessina. Sababni isaa badii ilma namaa tokko namni hundi fudhatuu hin danda'u. Ilma dhiiraa malee bareeduu hin dandeessu. Sababni isaa hawaaf adamirraa achi sin dhufe waan ta'eef. Warri haadhaaf abbaa jettan immoo haatiif abbaan bakka itti sin barbaachisu jira. Jaarsi kee bakka itti si barbaachisu jira. Sababni isaa ilmi dhiiraa otoo hin jiraanne ati haadha ilmaa ta'uu hin dandeessu, ati haadha intalaa ta'uu hin dandeessu.